Hoogganoonni biyyoota miseensota IGAD muddama Sudaan Kibbaa keessatti itti fufee jiru ilaalchisuudhaan marii gama marsariitiin geggeessaniin haalli isaa kan isaan yaaddesse ta'uu kan itti ibsaniif rakkoo jiru furuu danda'a kan jedhan yaada furmaataas kan itti ifa taasisanidha. Roobii bitootessa 3 bara 2017 walga'ii gama marsariitii kanneen geggeessaniif galgaluma sana ibsa ejjennoo kan baasan hoogganoonni kun hooggantoonni Sudaan Kibbaa walga'ii akka jalqaban gaafataniiru. Mootummaan Sudaan Kibbaas aangawoota hidhaman akka hiiku waamicha dhiyeessanii jiran. Muddama Sudaan Kibbaa keessatti aansuudhaan michoota ittaanaa pirezidaantii kan Riyaak Machaar ta'an aangawoonni hoogganoota waraanaa hidhamuun isaanii ni yaadatama. VOA'n kan dubbise Sudaan Kibbaatti barsiisaan saayinsii siyaasaa Profeesar Melhaa Raawut aangawoonni hidhaman hiikamuun muddama jiru tasgabbeessuuf akka gargaaru ni amanu. Well, I think this is very important now. Releasing those groups. Gareewwan sana hiikuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Himannaa akkamii akka isaan irratti qaban hin beeknu. Haa ta'u malee isaaniin hiikuun muddamsicha tasgabbeessuuf dhimma furtuudha natti fakkaata. Sababiin isaas namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kanneen ministeerota mootummaa fi hooggantoota waraanaa ta'anidha. Baniinsa marii hoogganoota roobii darbee irratti ka dubbatan barreessaa olaanaan IGAD Warqinah Gabayyoo ittiin ka'umsi muddama Sudaan Kibbaa bitootessa 26 bara 2017 kutaa Naayil gara olii naannoo Naasir keessatti kan argamu haleellaa mooraa waraanaa humna ittisaa Sudaan Kibbaa irratti raawwatamee jedhan. Guyyaa sana miseensonni garee hidhatee kan waraana adii jedhamuuf loltoonni lakkoofsi isaanii gara 6,000tti tilmaamamu mooraa waraanaa sana to'achuu isaaniif miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaanii humnoonni mootummaas akka tamsa'an gochuu isaanii barreessaa olaanaan kun ibsaniiru. Kun kan uumame immoo hoogganoonni mootummaa Sudaan Kibbaa keessa jiran walii isaanii walitti bu'iinsaaf akka waliin barbaanne wabii erga waliif kennanii guyyaa tokko booda ta'uu tuqaniiru. Michoota ittaanaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Riyaak Machaar kanneen ta'an aangawootaaf hoogganoota waraanaa to'annaa jala kan oolfamanis naannoodhuma Naasir kanatti haalli kun erga uumamee booda. Mootummaan yeroo ammaa Sudaan Kibbaa geggeessaa jiru kan hundeeffame bara 2018 waliigaltee aangoo qooddannaa irra ga'ame irratti hundaa'uudhaani. Akka waliigaltee nageenyaa walitti bu'iinsa waggoota 5 ture dhaabsisetti pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir Maardayaat itti gaafatama isaanii yoo itti fufan kan isaan bara 2013 keessa taayitaa ittaanaa pirezidaantummaa irraa kaasaniif mootummaa fonqolchuuf shiran jechuun kan himatan mormituun isaanii Riyaak Machaar ittaanaa pirezidaantii ta'aniiru. Taayitaa ministeerummaa kaanis haaluma kanaan qoodamee jira. Profeesarri Yuunivarsiitii Juubaa Melhaa Raawut akka jedhanitti rakkoon nageenyaaf muddamni Sudaan Kibbaa keessatti mul'ataa jiruuf sababaa ijoon kan yeroo ammaa jiru mootummaa Sudaan Kibbaa kan hundeessan Saalvaa Kiir Maardayaatiif Riyaak Machaar gidduutti bara 2018 kan mallatteeffame waliigalteen nageenyaa hojiitti hiikuun boodatti harkifachuun kan ka'e jedhu. Waliigalticha qaamoleen mallatteessan hojiirra oolmaa isaa irratti keessumaa dhimmoota haala caasaalee qaamolee nageenyaa kan baay'ee barbaachisaa ta'e irratti karaa baay'ee harkifateen socho'aa jiru. Hoogganaan humna waraanaa tokkichi qofaan osoo jiraateera ta'e kanneen meeshaa hidhatan garuu kan caaseffama humna waraanaa biyyattii jalatti hin gurmoofne humnaanis ta'u hidhannoo hiikkachiisuu danda'a ture. Ministeeronni IGAD koreen birkii Sudaan Kibbaa gara Juubaatti akka imaluuf marii hunda hirmaachise bifa itti geggeessuun danda'amu akka gamaaggamu itti gaafatamni itti kennamuusaa hoogganoonni kun ibsaniiru. IGADitti ergamaa addaa Sudaan Kibbaas humnoota hidhatan mara waliin marii geggeessan akka saffisan itti himamuusaallee tuqaniiru. Profeesar Melhaa Raawut muddama Sudaan Kibbaa keessaa tasgabbeessuuf akkasumas walitti bu'iinsa itti dabalaa hambisuuf tattaaffii ta'u itti fufuu akka qabu dubbataniiru. We cannot afford another war in South Sudan again. We have already a lot of instability around the region. Sudaan Kibbaa wal waraansa biraa keessummeessuu hin dandeessu. Naannoo keenyatti, Afrikaa keessatti akkasumas guutummaa addunyaa irratti ammayyuu tasgabbii dhabuun baay'een jiru. Biyya akka Sudaan Kibbaa biyya haaraa taate keessatti silaa kan irratti xiyyeeffatamuu qabu misoomala. Akkasumas yeroo walabummaaf qabsaa'aa turamee fi bara 2015 fi 2016tti keessoo keenyatti walitti bu'iinsoota uumamanii turaniin madaawwan turan sana fayyisuutu ture.
pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakiir Maardayaatiif ittaanaa isaanii pirezidaantii Riyaak Maachaar gidduutti wal dhibdee uumame hordofee Ugaandaan humnoota ishee addaa Juubaatti bobbaasuu ajajaan waraanaa biyyattii bitootessa 2 bara 2017 beeksisaniiru. Waajjirri ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi sanbata Guraandhala 29 bara 2017 haaluma nageenya Sudaan Kibbaa kanaa ka'umsa godhachuudhaan akeekkachiisa imalaa baaseen hojjettoota yeroo hatattamaarraan kan hafe hojjettoonni mootummaa martinuu magaalaa guddoo Sudaan Kibbaa keessaa akka ba'an ajajeeraa jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaaseera.